Torban hedduuf dubbistee yookaan ji'ootaaf illee ta'uu danda'a. Garuu qormaatarra yeroo teessu sammuun kee duwwaadha. Maaliif? Sababni isaa milkaa'inni qormaataa waan beektu qofa miti. Har'a viidiyoo kanaan akkamittiin akka qormaata keessan to'achuu dandeessan tooftaalee sirrii ta'an isinittan agarsiisa. Qormaanni kunis teestii, miidii akkasumas faayinaal illee ta'uu danda'a. Tokkoffaan innishaal iskaanidha. Barattoonni baay'een akkuma waraqaa qormaataa isaanii argatanii hatattamaan barreessuu jalqabu. Sun garuu dogoggora guddaadha. Daqiiqaa tokko haga lamaan caalle fayyadamuun gaaffilee hunda ijaa ilaaluun baay'ee bareedaadha. Fakkeenyaaf gaaffiiwwan salphaa, gaaffiiwwan giddugaleessaa, gaaffiiwwan ciccimoo akkasumas qabxii tokkoon isaanii baatan yoo adda baafattan yeroo keessa wal madaalchistanii hojjechuuf baay'ee isin gargaara. Mee fakkeenyaaf loltuun tokko ija jaamsee gara lolaatti ni fiigaa? Dursee dirree waraanaa qo'atamitiire? Isinis akkasuma qabxii xiqqaan eessarra jira? Gaaffiiwwan isa kamiin dafee deebii kennuu danda'a kan jedhuu fi yeroo dheeraa kamtu barbaada kan jedhu adda baafachuu qabdu. Inni lammaffaan gaaffilee tartiibaan deebisuuf yaalu. Kunillee dogoggora guddaadha. Sanarra seera kana hordofaa. Gaaffii sirriitti beektan irra jalqaba. Sana booda gara giddugaleessatti ceetu. Kanneen ciccimoo ta'anis gara dhumaa hojjettu. Akkuma qorumsarra teessaniin gaaffilee ciccimoodha yoo eegaltan isin burjaajessuu danda'a. Kun ammoo keessa keessanitti yaaddoo maddisiisuun waan beektanillee isin harka harcaasuu danda'a. Gaaffilee beektan irraa yoo eegaltan garuu sammuun keessan banamaa adeema. Yeroo sana ammoo kan beektan qofa osoo hin taane isan beekne illee carraa gas gootanii argachuu qabdu. Inni sadaffaan taayim manaajimentiidha. Inni kun baay'ee murteessa. Qormaata jalqabuu keessaniin dura yeroo keessa shallaguun hanqina yeroo irraa sirrumatti isin baraara. Yeroon qabxii tokko yeroo waliigalaa yeroo qabxii waliigalaa akka ta'e ni beektu eegaadha. Fakkeenyaaf gaaffii 50f daqiiqa 100 yoo ta'e gaaffii tokkoof daqiiqa 2 qabdu jechuudha. Asirratti wanti isin beekuu qabdan gaaffileen tokko daqiiqa 5 fi isaa fudhachuu danda'u. Tarii daqiiqa kana mara guddee ammas dogoggoruu dandeessa. Garuu ammoo gaaffileen ijumaan ilaaltanii deebistanii jiraachuu danda'a. Taayim manaajimentiin isa kana wal madaalchisuuf isin gargaara. Taayimii keessan gaaffilee salphaa irraa yoo gaaffilee ciccimaadhaaf hin qoodin al tokko yeroon isin gahuu dhiisuu danda'a. Keessattuu gaaffilee ulfaata jalqabarra hojjetu taanaan nyaatamtaniirtu. Sababni isaa dhumarra gaaffiiwwan salphaa sana dhimma yerootiif jecha osoo hin hojjetin dhiistanii bahuu dandeessu. Deebii isaa yoo hin beekne akkam gootu? Jalqaba tasgabbaa'uudha. Rifachuun diina keessan isa guddaadha. Rifaatuun kunis waan beektan isin harka harcaasuu danda'a. Wanti gochuu qabdan kunooti. Gaaffii keessan kutaatti adda qooddu. Sana booda kan dandeessan irraa eegaltu. Kan hin beekne ammoo yoo filannoo ta'e deebii dogoggoraa keessa baastu. Fakkeenyaaf filannoo keessatti yeroo baay'ee qubeen 2 deebii dogoggoraa baatu. Carraa sana yoo argattan isaan dogoggoraa sana keessa baastanii lamaan sana keessa filachuun baay'ee isin rakkisu. Kunis carraa deebiitti dhiyaachuu keessan isiniif dabala. Workaawutii yookaan barreessi yoo ta'e immoo perfect answeriin eegina. Waan beektan yaala. Meebii qabxii walakkaa argachuu dandeessu waan ta'eef. Dhumarratti review strategy. Dhumarra yeroo yoo isin hafe gaaffilee hunda isaanii review gochuun baay'ee bareedaadha. Dogoggorri guddaan dhabamullee tarii dogoggorri yuunitii, saayinii akkasumas yeroo shallagdan waa dogoggoruu dandeessu. Kana malees gaaffii muraasa irra darbuu dandeessu yookaan sardamuu irraa kan ka'e deebii biraa guutuu dandeessu. Sassana cheekii gochuun baay'ee filatamaadha. Walumaa galatti tasgabbii yaada qorumsaa hubachuu fi ofitti amanamummaan keessan cimina keessan isiniif dabala. Akkasumas isa dubbachaa turre kana yoo itti fayyadamtan ammoo bu'aa qorumsaa keessan irratti jijjiirama fiduu dandeessu. Sagantaan har'aaf qabadde kana fakkaata. Yoo isinitti tole viidiyoo laayikii, chaanaalii ammoo sabskiraayib gochuun yaada keessan koomantii irra naaf kaa'a. Sagantaa itti aanu hanga walitti deebinutti yeroo gaarii.